زمن دري كيسا موتي بيا توكوت تريجلا موتين كن موتي أمنما جالتما كبجما عقلي كبو حيو وفدر لالو دندو غار دوبتي وارغو دندو سينا كم بيكو سيرا كم بيكو كليسا كم بيكو كويا هر كيس جرو كان كان هوبت وفدر إسا كان تلمامو موتي حيوت تريجلا موتين كن halkan hawaasa keessa deemee to'ataa bulaydha. Rakkataa miskiina ka bakka bulu dhabe, ka waan nyaatu dhabe, kan irkoo dhabe hunda isaatu irra deemee to'ataydha. Gaafa tokko osoo karaa deemu, osoo halkan wayita namni ciisu, wayita namni hirriba keessa jiru, wayita biyyi tasgabbooftu, wayita qabbanni jiru. magaalaa keessa ka'ee magaalaa kana keessa naannahan osoo naannahu yaanni lamaa harkaa wal dhahe erga yaanni lamaan kun wal harkaa wal dhahe booda eenyu gaafachuu qaba eenyu mari'achuu qaba eenyu deebii naa kenna jedhee yaadeet gara gorsaa isaatti imale gorsaa isaa halkan keessa saa 9 itti dhaqee balbalatti dhadhahe gorsaan isaa kun nagaa rafaa jira irriba irraa dammaqsee kaaseet waattu na rakkisee sitti dhufeedha akkam ati mootiidha ati hayyuudha aangoo qabda mirga qabda waan feete dubbachuu dandeetta waan feete hojjechuu dandeetta sillee waan si dhibu jiraadha na dhibnaan si dhufee maaltu si dhibe jennaan yaada lamattu natti dhufeet yaadni kun lamaan na harkaa wal dhahee isa kamtu caaluu danda'a jedhee yaadeet kanas laalu rakkoo yaada lammaffaa laalu rakkoo kana naa hiiktuuf sitti dhufee kanaaf rakkoo kana hiikii jedhan marhaba egaa dubbiin natti himi jedhan dubbiin na dhibe carraattu caalamoo maqaattu caalaa maqaa gurraattu caalaa jireenya ilma namaa keessatti kam yoo irraa argate namni tokko itti fayyadamuu danda'a carraatti fayyadamuu danda'a moo maqaatti fayyadamuu danda'a kanattu na dhibeen gorsaan isaa maqaattu caalaa jedhe carraa maqaattu caalaa jedhe carraa caalaa moo maqaattu caalaa maqaa jechuun gurra gaarii dhageettii gaarii kanattu maqaa jedhama oromoo yoo mammaaktu maqaa baduu mannaa mataa baduu wayyaa jetti idan ogeessi kun hayyuun kun gargaaraan kun gorsaan kun carraarraa maqaattu caalaa dhageettiittu caalaa carraa moo maqaattu caalaa dhageettiittu caalaa akkitti caalu tokko isaatiin lafa naa ka'e jedhan marhaba kanaafuu akki gootu ati sammara fi ani sirrafa laftiin bariitii san booda wal arginaa hayyee atis rafi laftiin bariitii sa'a lamatti immoo masaraa mootiitti si barbaadan walii galanii addaan deeman ganama hogguu dhufu mootichi magaalaa bahee nama hammaalatu nama waa baatu tokko barbaadee fudhatee dhufe masaraa mootii seensisee uffatatti jijjiiree nyaata nyaachisee rifeensa irraa ciree uffata mana mootiitti uffatamu masaraa keessatti uffatamu faaya bareedaa hariira isaa itti uffisee sa'a 3 irratti ministeera maallaqaa godhee mudeen ministeera maallaqaa godhee mudeen hogguu gorsaan isaa dhufu
namichi hammaalatu ka gabaa keessatti beekama ka maqaan isaa beekama kursii qaba teessoo bareedaa qaba aangoo qaba hariira uffatee jira waardiyaa qaba mindaan isaa mootiin ramadeefii jira itti argisiise carraan akkana namaa kenna maqaan kee immoo waan fidu natti argisiiseera homaa rakkoon hin jiru jedhe nama hammaalatu nama barnoota hin qabne nama immoo hujiin isaa hujii silaa namni ittiin boonu hin ta'in ka humna ofiitiin bulu nama dafqee bulu hawaasa guutuu kanarratti magaalaa dhaqxee fuutee uffatatti gootee faayatti uffistee ministeera gootee bulchaa biyyaa gootee carraa kennitee fi baay'ee gaarii gootee kuni carraa maqaattu caalaa fi carraattu caalaa immoo natti si argisiisa marhaba magaalaa dhaqee namichi hammaalatu kun irra caalaa isaa meeshaa harreedhaan fidateet gurgurateet guyyaa immoo hammaalataa oola magaalaa dhaqe magaalaa wagguu dhaqu harree namicha hammaalatu kana arge namicha kuulii namicha waa baatu jecha dafqaan bulaa ka kasbii halaala dalagatu kana arge harreen wagguu inni ilaalu karaa dheeraa dhufe lafti roobaa dhoqqeen qaama isaa balleessee jira gara biraatiin immoo dhukkeen itti dhahee jira illaaleen harree kana izaan itti achi siiqee suuta harree kana qaqqabee irraa haxaa'e irraa hargufe bishaan fidee irraa dhiqe bishaan ho'aatti naqe gabaan kun guutuun magaalaan waan namni kun dalagu teettee ilaalte namni kun gorsaa mooticha saniiti gabaan guutuun taa'ee ilaala harree kanarraa dhiqee geessee qaqqabee sukkuumee hojjataa oolee itti achi siqanii gaafatan harree kana beektaa jedhan nan beekaa jedhan maarree maalinne harroota biraa keessaa maaliidhaa fi harree kana akkanatti keessummeessitaa ganamarraa isa duuka deemtaa bishaan ho'aa fiddaa hin dhiixaa rakkoon isaa wanni ati beektu maali ati immoo nama guddaa waardiyaan si tiksan hoggansa gorsa mootichaati maalinni sababni isaa jennaan harree kana beektu jedhan harree kana namoota gurguddaa yaabbatee bira darbee gurra gurraan akka dhageenyetti ergamtoota rabbiittu yaabbataayyu jechaa dhageenye harreen umrii dheeratee mootiin baay'een isa yaabbatee namni isa yaabbate hundi mootii ta'ee namni isa yaabbate hundi mootii ta'ee abbaan harree kanaas asoo nafi harree kanattu sadarkaa itti godhee harree kanattu maqaa itti godhee harree kanattu barakaa qaba harree kanattu akka harree biraatii mi'aqlii qaba sababa saniin namni carraa argatee kursiitti bahaa ture harreen kun maqaa bareedaa qaba akka harroota biraatii miti jedhan akkasii namoonni gabatti walgaan kun haa yaabbadhu jedha kun miila haa dhungadhu jedha kun gurra haa tolchu jedha kun rifeensarraa haa harree kana fuudhanii mana bareedaatti tolchanii ganda bareedaa keessa qubsiisan guyyaa lammaffaa guyyaa sadaffaa ummanni itti yaa'ee ganama harree kana du'aa'ii godha galgala hin kadhata ganama isaan na oolchi jedha ganama rabbiin na kaleessi jedhaan harreen muudamuu jalqabe jechaadha muunni harree jalqabe harreen kun sana booda nami tuqu hin jiru mana abbaa fedhee seenee yoo waa nyaate nami maqaa isaa dhahu hin jiru magaalaa keessa yoo deeme isa tiksan waraabessi itti kalaa hin jiru hawaasni duuka deemee jismii isaa harkaan qabatee barakaa harree kana nu bilisoomsi nu jiraachisi nu nyaachisi nu obaasi jedhaani isaan booda dubbiin kun hin deeme dubbiin deemeet mooticha bira dhaqe ummanni yaa'e mootitti hime
harree ergamtoonni yaabbatan, harree mootummoonni yaabbatan, harree hayyoonni yaabbatan, harree dureessi sababa isaatiin ittiin duroome, harree akkanattu biyya keenya keessa jira. Yaa mootii keenya, yoo umrii dheerachuu barbaadde, yoo yeroon keessa jirtu yeroo warqii si haa ta'uu barbaadde, yoo hawaasni nagaa bahuu barbaadde, harree kana bakki ati nuu keettu mana akka keetii, masaraa akka keetii kanatti nuu ijaarii jedhanii jedha. Sana booda hoo gorsaan kun ka'ee dhaqe. Hogguu inni dhaqu maqaa moo carrattu gaariidha jennaan maqaadha jette amma deebii naa kenne jedhan. Namicha ati as fidde ka hammaalatu suni barbaaddu aangoo irraa kaasuu dandeetta. Akkuma kararraa fidde karatti deebisuu dandeetta. Carraan kararraa nama fuudhe karan nama deebisee. Carraan waan nama godhuun beekamu. Maqaa gaarii yoo horatan garuu hawaasa bal'aa ka biyya keessa jiru, ka biyya alaa jiru, ka tabarrukaaf dhufu, ka harree kana laaluuf dhufu ofirraa dhaabuu hin dandeettu. Haga lubbuun isaa keessa jirtu dhiisi. Erga du'ellee harree akkasitti achitti awwaalama jedhee namni muudaaf itti deema. Carraa tolurraa maqaa toluttu gaarii kanan argine ati. Sitti muuda deemanii fi harree sanitti amma booda deemanii sittu arguuf jira. Izan maaliif kana kaasa? Ilmi namaa carraan ol nama kaasa. Carraan gadi nama buusa. Yeroon nama kaasa, yeroon nama deebisa. Hojiin nama kaasa, hojiin nama deebisa. Maqaa toluun dhama toluudha. Kanaaf irra caalaan namaa kan eeggachuu qabu inni jalqabaa duroomuu osoo hin ta'in, beekuu osoo hin ta'in, barnoota osoo hin ta'in, gurra gaarii horachuu, sagalee gaarii qabaachuu, hawaasa keessatti, ummata keessatti, saba bal'aa keessatti, biyya addunyaa keessatti maqaa gaarii horachuu. Maqaan gaariin nama jiraachisaa jechaadha. Jireenya namatti horaa jechaadha. Kabaja namatti godhaa jechaadha. Izan wanni asirraa barannu harree hedduu ka hawaasa ayyaan, ka ummata ayyaan, ka namooma hin qabne, ka jireenya hin qabne, kammoo uffata gaarii uffatee deeme hedduu arguu jirra. Hedduu arguuf deemtu. Hedduu arginee jirra. Kuni sunnaadha. رب سبحانه وتعالى وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها. بكهندك مجرمني تقو أكجر ربي بيسي سيجر كجراد أن دوه كجراد أن هجد كجراد أن وان حواس الرب برباتي سكا آدا ساسفوسا إنما إسان إيقن جيرا جرادتو فيدي جرادتو دي بيسا. Maqaan gaariin garuu carraa miti. Hin hojjetama. Ifaa jettutti itti baha. Irratti dalagama. Waggaa tokkoo miti, waggaa lamaa miti, waggaa sadii miti. Jireenya umrii keessatti irratti hojjetama. Tasan dhufu. Kaabbaa miti, namatti hin godhamu. Namarraas hin mulqamu. Mulquufis yeroo barbaada. Argamuufis yeroo barbaada. Kanaafuu carraa toluurraa gurra toluu wayyaa. Gurra tollaan carraan achi keessa jira. Gurra tollaan jireenya achi keessa jira. Gurra tollaan eenyummaan achi keessa jira. Gurra tollaan hawaasummaan achi keessa jira. Gurra tollaan biyyoomni achi keessa jira. Gurra tollaan abdiin achi keessa jira. Gurra tollaan wajji jireenya achi keessa jira. Gurra tollaan akhiraanis borus iftaanis eenyummaan namaatis tolaa deema. Gurra tollaan ilmaantu tolaa deema. Gurra tollaan gosaa fi firatti tolaa deema. Gurra tollaan biyyattu namaa wajjin tolaa deema jechaadha. Kanaafuu gurra keessan eeggachuu, gurra ofii eeggachuu barbaachisaadha. Namni hunduu waan qabu kenna. Ka kabaja qabu kabaja namaa kenna. Ka kabajaan ala jirus waanuma isa bira jiru namaa kenna. Waan kana ta'eef gurra toluun barbaachisaadha. Ilmi namaa ilma namaati. Yoo biyyuu taanaan dadhabaadha, rakkataadha, dogongoraadha, daaraadha,
beelahaadha, dararamaa, daararkaawaadha. Ilmi namaa dadhabaadha. Ilmi namaa guutuu miti, hanqataadha, hanquudha. Namni guutuun alkamaalu lillahi subhaanahu wa ta'ala. Haa ta'u immoo guutuu hir'uu ta'uun barbaachisaa miti. Hir'ini akkuma jirutti ta'ee sadarkaa hir'inaatii gaditti hir'achuun barbaachisii miti. Kanaaf carraa eeggachuurra gurra ofii eeggachuun barbaachisaadha. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.